warri basmaa qabdan jechuudha. Warri basmaa qabdan akkaataa lamaa jira jechuudha. Seenuu akka dandeessu jira, akka seenuu itti hin dandeenye jira. Akka seenuu itti hin dandeenye fakkeenyaaf lammiin Itoophiyaa guutuun isii yeroo jiraattu iqaamaa Somaalee faana jiraatanii jechuudha. Hibbduu faaraan as jiraatanii jechuudha maqaa. أنا مثلا سعودي أرابيا أيرلاينز بافري دم جدة سافري في دقيقة فرتم جيت تين أسرت تكس جامع أستكيت شجرة سلالة تكيت شجرة أسر لا بافري دم ساعتين أفري في دقيقة شنتم جيت خداني خنولا أرجتني أكو مكرات يكول ما قلت زعمتك زيارة متكات زعمتك كمان سخنة. السلام عليكم دكتور خنيا أرى أمراف مكة دي مديمة بيجي يوم تيجي زيارة مكان دي مدينة أما ريبوتي بولي توبيا كماشنا بيجي هنا يا كمار جيتان حمزة إبراهيم تيجي كيا كجدة سعودي أرابيا أيرلاينز هنا أمو باسبور تيجي فيزا سعودي أرابيا زيارة فيزا عمتك ergitanii du'aayii godaan isinja galatooma aswaan takka isin daawwachiisaa yeroo koleeni deemnus isinii waraaba akkasin isinja boodarrammoo viidiyoo guutuu YouTube channel kiyyaa fi akkasuma TikTok Facebook gubbaa isinii barreessaa information jiru isin gaa akkasii arrafun hoofaanee du'aayii godaanillee yeroo makka dhaqee du'aayii isiniifin godhaa Allah doa ikut atas malini kaba maybe sinu rumu mala sinitti nagarsiisa yoo khasinu taate akkasi walibbaane sinin daawwachiisa waamda doa ikut ala sininja nama baay'ee hojii jira video dhaan nama sinitti nagarsiisa sininja galatuma namni tokko hojii jira namni deemu nama sanis sinii fi waraaba ittiin ichisinii gara chaafa kaamera faragaadha beesa deemu Saudi boo anta nagarsiisa tixeeta كنو يسيلي زيارة ديمتي كخيط يسيل هنا كنو وانتيو فيزا متى كبدا فيزا متى كبدي كنو يسيل اللي أكنا جد إيه إن شاء الله دعاء نقول أفلي دعاء قولي في يروح شيء يسيل إيه دعاء نقول سنين كنجا أكس Konolaal xayyaarri Itoophiyaa irraa ba'u jechuudha guyyaa irraa akkanatti tarree jira la biyyaa wajji magaalaa wajji laalladha argitanii Saudi Arabia Airlines bafrii dam jiddaa saafarii fi daqiiqaa 40 geet teen asirratti akkas jaame as tikeeta shajjarratti silaala tikeeta shajjarratti asirra laala bafrii dam sa'aatiin afurii fi daqiiqaa 50 geet khudanii khunoola argitanii akkuma kirraati jechuudha magaalatti akkasii asumarra laallata naman gaafattu jechuudha isinii galteemi achi gad Itoophiyaa la biyya dilatana xayyaarri Itoophiyaa deemu xayyaarri Itoophiyaa wanni akka Afrika tokkoffaa beef biyya dilatana isumaa deemee tajaajilaa jechuudha uummata daladuun takka nafne Itoophiyaatti hojjettoota haaraya haafaan beekoo heddummina la tokko nafne biyya namni biyyatti nafne namni dalagata xayyaara keessatti isinii waraaba kunu xayyaarri Saudi Arabiyaa nu dhufee jira xayyaara eeggatu jirra kana بيغادي نمنا خيسا مولتو خناتا Is directed to Sir Majid and the entire crew. We would like to welcome you on board Saudia Flight 420.
Dubai يدي ملال تنامي بارك جدة جدة دفنة جدة سعودية عربية Itu tayaran nanti mau kira. Araba bereda kamdi. Dan di bereda kamdi. Masya Allah. Rumah dukke ngo dukke biye dukke lala dukke wayo biye ne ragita ne shawwa wallahi ya shawwa ficha na dire tayara dofne طيارة عرفنا طيارة نندي ملاقات الدولة دري طيارة عرفنا هنا دري طيارة جدة انترناشنال رفنا لها بونة الحمد لله الحمد لله تلسين وحجامه إن شاء الله بس ما انقطع حركة نجي فمه يو سينا جا حركة نجي فمه يا بوي عمره ما قد جاي نيم جرا ضيوفنا الأعزاء حمدا لله على سلامة الوصول وأهلا ومرحبا بكم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 8 صباحا. درجة الحرارة الخارجية 30 درجة مئوية. ضيوفنا الأعزاء من أجل سلامتكم وراحتكم المرجو إبقاء أحزمة مقاعدكم مربوطة حتى تطفأ إشارة ربط أحزمة المقاعد. Ya bro kana udah umuran do fay yete ono mana hida jira hida meeting kana hida taw jira ya balaysa Allahu akbar mana hida tin jira ma jidda her gitar
hordoftoota keenya kunoo gaa umraan dhufa jeete yaaboo dhufee kunoo mana hidhatti ol darbani amma kunoo mana hidhaatiin jira haga xayyaarree gara Finfinnee deebi'u iddoo tursiisaa ta'e jechuudha kuni akkasii warri basmaa qabdan jechuudha warri basmaa qabdan akkaataa lamaa jira jechuudha seenuu akka dandeessu jira akka seenuu itti hin dandeenye jira akka seenuu itti hin dandeenye fakkeenyaaf lammiin Itoophiyaa guutuun isii yeroo jiraattu iqaamaa Somaalee faana jiraatanii jechuudha kiyyibduu faaraan as jiraatanii jechuudha maqaa isaanii isan dhiisanii jechuudha sana booda yeroo qabamanii maqaa kiyyibduu saniini biyya galanii jechuudha sana booda biyya isaanii keessatti Itoophiyaa yeroo galtan paaspoortii baafatanii paaspoortii sanirra maqaa keessan ka dhugaa hamaatiin keessan isinii baasanii baafattanii jechuudha deebitanii biyya kana dhufu yeroo dhuftan ammoo maqaan isin itti galtanii fi maqaan isin itti deebitan wal dhabaa jechuudha amma fakkeenyaaf hangaafaan galuu kiyyibduu Somaaleeti saniiniin galee jechuudha amma maqaan kiyya maqaa dhugaati paaspoortii gubbaa yeroon dhufu maqaan anas tureen kabiraa maqaan paaspoortii kiyya ammoo maqaa haqiiqaa kiyyaati jechuudha saniifuu isin maal godhuu qabdanii seenuu hin dandeessanii jechuudha haala kanaan gonkumaa namni maqaa wal falleessuun Saudi Arabiyaa amata dhibbattu seenuu hin danda'u umrii guutuu naan jaanii naa himan li'annahu maqaan ati as turtee galteen sunii fi maqaan ammaan tanaati biyya kana ittiin dhufte waladdaa siin jaan saniifuu namni maqaa akkanaa wal faallaa gonkumaa seenuu hin danda'u qabannaa dubbiitan akkamitti seenuu danda'a akkamitti seenuu dandeessu yoonii fi majuulummaan biyya tana turte yoo biyya tana jiraatte biyya teeti qabamtee majuulummaan biyya Itoophiyaa galtee maquma galteen saniin paaspoortii baafattee dhufte wagga takka ta'e wagga lama ta'e yoo badii hin qabaatin gaafa galtu san akkanuma majuula ta'e jechuudha yoo badiin sirratti hin jiraatin qadiyyaa takka illee yoo hin qabaatin yoo biyya galte paaspoortii maquma galteen sanii yoo baafatte amma takka ta'e amma lama ta'e amma sadii ta'e yeroo hunda Suudii seenuu dandeessaa jechuudha badii qabaachuu baannaan maqaan ati galteenii fi maqaan ati paaspoortii baafattee biyya kanaan dhufte yoo wal dhufee jee biyya kana seenuu dandeessaa jechuudha wanni amata 10 amma 5 jaamu gonkumaa hin jiru saniin isinii mirkaneessuu dhufe jechuudha irraan tana sirrittiin gaafadhee wajjinaa soine anilleen akkaan itti seenuu danda'u hunda gaafadheetiin jira saniifuu warrootan yeroo biyya tana keessa jiraattan kiyyibduun jiraattan gizee qabamtan maqaa keessan haqiiqaa himadhaa ka biyya teessanii yeroo galtan maatiin keessan isinii baasee lamummaa keessan paaspoortii keessan itti baafattan sanumaan galaa biyya teessanitti yeroo galtanii maquma saniin baafadhaadha biyya kana dhuftanii akka barbaadanitti dalagaas fees umraa hajjii godhuu dandeessanii isiniin jaa kanuma gaawwanni jiraati yoo maqaa wal faallaa ta'e gonkumaa Suudii amata 100 miti amata 100 hin seenamu akka sirrii amma jirutti naan jaanii akkasii ani ammoo gonkumaa warra seenuu hin dandeenyerraahi yoo rabbi amrii nu laaffise maleedha maqaa kiyyaas maqaa Somaalee gonkumaa iyyuu hin jijjiirradhu maqaa kana yoo jijjiirratte dhuftee seenuu dandeessa naan jaan maqaa as turte sanitti Itoophiyaa deebitee paaspoortii keetii fi maqaan as turte sun yoo wal fakkeeffattee dhufte umraa hajjii godhuu ni dandeessa naan jaan ani ammoo maqaa kiyya jijjiirrachuu hin barbaadu maqaa jiratti maqaa kiyya qeeqaadha waan ta'eef jecha yoo maqaa Oromoo jijjiirradhe malee maqaa Somaaleetti hin jijjiiru saniifuu Saudii gonkumaa hin dhufu jechuudha gaafa rabbi jee malee akkasiin isiniin jaa galatoomaa